Ilmi Oromoo tuulamtichi gosa abbichuurraa dhalate loon warra isaa tiksaa guddatee addunyaa guutuu ajab kan jechisiise waggaa 64 dura ture. Guyyaa maaraatooniin Olompikii Los Angeles gaggeeffame dhalate. Qe'ee dhaloota isaatti tapha qillee taphachuudhaan beekama. Of jijjiiree maatii isaa jijjiiruuf kutatee bakka dhaloota isaarraa kiiloomeetira 250 miilaan deemee Finfinnee ga'e. Garee loltootaa Kibur Zabanyaa jedhamutti makamee leenjii loltummaa fudhateera. Dandeettii ispoortii waan qabuuf ija mootichaa fi abbootii lafaa seenuu hin oolle. Taphoota akka kubbaa miilaa fi kubbaa kachoos haala gaariin danda'a ture. Dandeettiin isaa inni olaanaan kan seenaa isaa fi seenaa Afrikaanotaa jijjiire garuu fiigicha ture. Namni waa'ee isaa haasa'aa jirru kun eenyu akka ta'e tilmaamtaniittu. Eeyyee, Abbabaa Biqilaadha. Abbabaa Biqilaa bara dukkanaa keessatti ifee kan mul'ate, bara Afrikaanonni boquu gadi qabatanii uumaa isaanii kan gurraacha godhee isaan uume abaaranitti, inni garuu warra gogaa adiidhaan of jaju injifatee gurraachota boquu ol qabe. Garee Kibur Zabanyaa keessaa ispoortii kan leenjisu nama lammii Swiidin kan Fiinlaandiitti dhalate Onni Niiskaanen kan jedhamu ture. Leenjisaan kun dandeettii Abbabaa isa dhokataa arguudhaaf yeroo ittiin fudhanne. Gaafa umriin isaa 24 ta'uu garee atileetiksiitti kan makame calaqqeen Afrikaanotaa Abbabaa Biqilaan dhiibbaa fi hamilee leenjisaa isaatiin fiigichatti makame. Leenjisichi dandeettii fi ofitti amanamummaa Abbabaa waan argeef Olompikii Roomiif qopheesse. Abbabaan gara Roomitti imalee miila duwwaa fiiguudhaan seenaa mo'ichaa cinaatti seenaa biraa galmeesse. Olompikii Room irratti Abbabaa Biqilaa maaliif miila duwwaa akka fiige yaadonni adda addaa kennamaa turan. Galmeen hedduun kopheen Abbabaaf ta'uu dhabamuusaa yaalees kopheen waan itti dhiphateef miila duwwaa fiiguuf filachuusaa barreessaniiru. Haa ta'u malee Abbabaa Biqilaa waliin filatame kan fiige Abbabaa Waaqjiraa kan jedhamus miila duwwaa fiige. Leenjisaan isaanii Onni Niiskaanen erga garee kana fuudhanii Roomitti imalanii booda leenjii taasisaa turan. Leenjichis kophee fi miila duwwaan taasifama ture. Leenjisichi yeroo leenjichaatti waan tokko hubate. Atileetonni lamaan miila duwwaa fiiganii saffisa fooyyee qabu galmeessanii turan. Abbabaa Biqilaa kophee godhatee yeroo fiigu daqiiqaa tokkotti tarkaanfii 5 hanga 6 akka harkifatu leenjisaansaa mirkaneesseera. Yaanni leenjisichaa kun Abbabaan kophee isaaf ta'uu dhabee miila duwwaa fiigee kan jedhu faallessa. Leenjisaan isaa Niiskaanen waa'ee morkattoota Abbabaa wajjin fiiganii itti himee akeekkachiisaa ture. Kana keessaa tokko lammii Morookoo Raadibiin Abdisalaam kan lakkoofsa 26 uffatu ture. Nama kana Abbabaan lakkoofsaan adda baasee tooftaa isa injifachiisu akka fayyadamu itti himaa ture. Sababa hin beekamneen garuu Raadiin fiigicha dura uffata maaraatoonii gurraachaa kan lakkoofsa 26 qabu uffate otoo hin taane uffata yeroo shaakalaa kan lakkoofsi isaa 185 ta'e uffate fiigaa ture. Yeroo fiigichaa kana Abbabaan lakkoofsa Raadii 26 barbaaduuf jecha atileetota baay'ee bira darbee fiige. Yeroo kiiloomeetira 20 ta'u Abbabaa fi Raadiin kan lakkoofsa 185 uffate atileetota fiigaa jiran isaan kaan irraa fagaatanii addatti bahan. Abbabaan nama lakkoofsa 26 uffate barbaaduuf jecha gara fuulduraatti ittuma fufe. Raadiin namicha isa cinaa fiigaa jiru akka ta'e hin barre. Jarri lamaan haga meetirii 500 isaan hafutti wajjin fiigaa turanii boodarra Abbabaan saffisa itti dabalee xumure. Fiigicha sanas riikardii cabsee injifate. Abbaan injifannoo dachaa Abbabaa Biqilaan miila qullaa fiigee seenaa haaraa hojjechuun cinatti sa'aatii riikardii ta'e galmeessee injifachuun dabalataan nama gurraacha Afrikaa meedaaliyaa warqii Olompikii irratti argate kan jalqabaa ta'ee galmaa'e. Fiigicha booda Abbabaan maaliif akka luka duwwaa fiige yommuu gaafatamu addunyaan marti biyyi koo yeroo hundaa kutannoo fi gootummaadhaan akka mo'attu akka baran gochuufi jedhee deebise. Ji'a Muddee bara 1960 utuu Haayile Sillaaseen Biraazil daawwachaa jiru humni eegdota mootichaa Imperial Guard kanneen jedhaman kan Jeneraal Mangistuun waa'een geggeeffamuuf fonqolcha mootummaa geggeesse. Abbabaan fonqolcha kana keessatti hirmaachuu baatus sirni Itoophiyaa kan galataa fi kabaja ilma Oromoof hin qabne abbaa injifannoo dachaa kan meedaaliyaa warqii fidee dhufee qabdee mana hidhaa buuste. Akkuma mana hidhaarraa ba'een waggaa tokko booda bara 1961 Abbabaan maraatoonii biyya Giriik, Jaappaanii fi Kooshiisaa Cheekoslovaakiyaatti fiigee hundumaa mo'ate. Olompikiin Tookiyoo kan bara 1964 jalqabuu isaa guyyaa 40 dura Abbabaan naannoo Finfinneetti odoo shaakalarra jiru dhukkubbiin itti dhaga'ame of wallaalee erga kufee booda achii fuudhamee mana yaalaa geeffame. Yeroo mana yaalaa jiruttis shaakala gochuu itti fufee Olompikii Tookiyoof of qopheessaa ture. Yaaliin baqaqsanii hodhuu erga taasifamee fi booda wayyaa'ee gara Tookiyoo deemee Olompikii irratti hirmaate. Dorgommichas haala hin eegamneen sa'aatii riikardii ta'een maraatoonii injifatee seenaa galmeessuu itti fufe. Abbabaan seenaa Olompikii keessatti nama maraatoonii si'a 2 mo'ate kan jalqabaati.
Yeroo Abbabaan injifannoowwan tarreessu kanatti ilmaan Oromoo qaroon mooraa yuunivarsiitii keessa jiran qabsoo barattootaa qindeessanii hoogganuudhaan masaraa mootichaa raasaa isaanis seenaa jijjiiraa jiru. Yeroo Abbabaan maraatoonii Tookiyoo injifatu baaroonfaa sochii barattootaa qindeessu. Yeroo Abbabaan Afrikaa bakka bu'ee injifannoo haaraa galmeessu Afrikaanonni kolonii warra lixaa ofirraa ciruu eegalaniiru. Oromoonnis kolonii Abisiiniyaa ofirraa ciruuf warraaqaa jiru. Bara 1969 yeroo Finfinneetti hiriirri lafti qonnaan bulaaf kan jedhu geggeeffamutti Abbabaan utuu konkolaataa isaatiin deemuu konkolaataa isaa hiriirtotarraa maqsuuf jedhee daandiirraa maqsee konkolaataa isaa holqa keessatti kuffisee innis achi keessatti miidhaan irra ga'e. Harkaa fi miilli isaa socho'uu dide. Ingilaanditti yaalamee harki isaa wayyaa'ullee miila isaa sochoosuu hin dandeenye. Gootichi maraatoonii abbaan seenaa dachaa wiilcheriidhaan deemuuf dirqame. Onkololeessa 25 bara 2073 Abbabaa Biqilaa umurii waggaa 41tti sababa miidhaa balaa konkolaataatiin irra ga'ee fi dhibee biraa dhiigni sammuutti dhangala'uu isa mudateen boqote. Goonni dirree atileetiksii fi fakkeenya atileetota addunyaa urjiin Afrikaanotaa mallattoon cichoominaa fi kutannoo Abbabaa Biqilaa bara baraan addunyaa irratti yaadatamaaf leellifamaa jiraata. Erga inni boqotee waggaa 5 booda fiigdonni karaa New York Road Runners kabaja isaaf jecha badhaasa waggaa waggaan geggeeffamu hundeessee badhaasa Abbabaa Biqilaa The Abbabaa Biqilaa Award kan jedhamu waggaa waggaatti namoota fiigicha dheeraaf gumaacha addaa godhaniif kenna. Mo'ichi Abbabaa kan Olompikii bara 1964 fiilmii dookumentarii Tookiyoo Olompiyaad jedhamu keessatti seeneffame. Kutaa dookumentarii kanaa keessaa ammi tokko fudhatame fiilmii Maraatoon maan jedhamu kan bara 1976 ba'etti faayidaarra oole. Seenaan injifannoo Abbabaa Biqilaa fiilmiiwwan adda addaatiin qophaa'ee kitaabota hedduudhaan seeneffameera. Dhaabbileen daldalaa hedduun oomisha isaanii irratti Abbabaa Biqilaa leellisanii beeksisaniiru. Bara 2010tti maraatooniin Room waggaa 50ffaa mo'icha Abbabaa yaadachuuf jecha dorgommii maraatoonii qopheesseera. Isa yaadachuuf qophiin fiigicha miila duwwaa qophaa'aniiru. Har'a biyya Faransaay magaalaa Paarisitti qophiin Olompikii yommuu geggeeffamutti maqaan Abbabaa Biqilaa akka addaatti yaadatamaa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii biraan haga walitti deebinutti chaanaalii YouTube keenyaa subscribe gochuun waliif qooduu fi yaada keessan nuuf barreessaa akka nu eegdan kabajaan isin gaafachaa nagaan tura.